Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, biyya keessas biyya alaas kan jirtan, maqaa uumaa keenyaa, Gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoositiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti dheekkamin yeroo kana kan nuuf kenne, yeroo kanas gaabbii itti gallee dhiigaa fi foonsaa fudhannee isa wajjin akka jiraannuuf kan nu taasisee, Waaqayyoon maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Haati Waaqayyoo, Waaqayyoon dubartoota biyya lafaa keessa jiran keessaa ishee filatee kabajee haadha isaa kan taasise, nuuf haadha kan taate, kennaa jedhee kan nuuf kenne haati keenya Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan ulfaate haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo, toloonni qulqulloonni hundi isaaniiyyuu akkaataa kennaa Waaqayyoo isaanii kenneen galanni keenya isaan biraa haa ga'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenyaa Dubroo Maariyaam, yeroo dabree waa'ee fannoo Gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos wajjin ilaaluu keenya ni yaadattu. Innis Macaafni Qulqulluu waa'ee fannoo maal dubbataa? Kiristaanonni maaliif fannoo jaalatu? Waa'ee fannoo haasa'uun dura immoo waa'ee waaqummaa Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos beekuu akka qabnu hubannee wajjin ilaallee turre. Itti aansee immoo dhalli namaa fannoo Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos wanti hidhatuuf yookiin kiristaanonni wanti jaalataniif diina keenya kan ta'e Diiyaabiloos ittiin waan mo'atameef, nuti immoo isa waadaa fannoo jalaa waan taaneef, fannoon immoo mallattoo bilisummaa, mallattoo ijoollee Waaqayyoo ta'uu, mallattoo kan nuti waaqeffannu Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos isa fannifame san ta'uu, akkuma qulqulluun Phaawulos jedhe, jecha qulqulluu Phaawulos fudhannee isa saniin fannoo Gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos ni jaalanna, ni dhunganna, morma irratti hidhanna. Kana wajjin ilaaluu keenya hundi keessanuyyuu ni yaadattu. Itti aansee immoo fannoon Gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos awwaalamuusaa Yihuudoonni raajii inni raawwatutti hinaaffaa gochuudhaan fannoo Gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos awwaaluusaas wajjin ilaallee turre. Waaqayyoon wajjin isaa immoo dinqii waan ta'eef, raajii waan ta'eef, waan addaa waan ta'eef, mootittii Elleen yookiin qulqulleettii Elleen ishee kaasuudhaan ilmi ishee irraa dhalate Qosxonxiinoos kan jedhamu akka ishee qarqaaree namicha maqaan isaa Kiraakoos jedhamu gaafattee biyya Yerusaalem deemtee fulbaana bulii 16 gaafa ixaana itti aarsitee bootaa beettee yoo ta'u, fulbaana 17 immoo qoffaaroon isaa eegalus wajjin ilaallee turre. Fannoon Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan inni bahee bakki isaa beekamee awwaala keessaa kan bahee Bitootessa bulii 10dha. Bitootessi bulii 10 immoo sooma keessa waan ta'uuf abboonni amantaa keenyaa sooma keessa yeroo kiristaanonni cubbuu isaaniitti gaddanii gara Waaqayyootti dhiyaatan waan ta'eef, fannoon Gooftaa bahuun isaa immoo kiristaanotaaf gammachuu waan ta'eef jedhanii akka sooma keessa hin oolle jedhanii
guyyaa qoffaaroon itti eegale ayyaana godhanii murteessanii biyyi keenyas kana fudhattee fulbaana bulii 16 halkan daamaraa ni gubdi. Ayyaanni immoo gaafa guyyaa meeqattaa? Guyyaa 17 ta'a jechuudha. Kanas wajjin ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo akka Waaqayyoon abbaan jaalalaa nuuf eeyyametti masqala mootii ayyaanaa yeroo jedhamu keessattuu hawaasa Oromoo biratti hin dhaga'ama sirriitti. Anis hawaasuma kana keessattan guddadhe waan ta'eef afoola uummataa kana ijoollummaa kootirraa dhagaan waan dhufeef maal jechuudha waan jedhu san immoo wajjin ilaallaa jechuudha. Isa ilaaluudhaaf amma maal goonaa faarfannaa kana dhaggeeffannaa. Yerusaalem galuu jajjabaadhaa yeroo hundaa yaa namoota. Yerusaalem galuu jajjabaadhaa yeroo hundaa yaa namoota. Dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Eenyu kan qophaa'e Yerusaalem ishee haaraa galuudhaafi. Eenyu kan qophaa'e Yerusaalem ishee haaraa galuudhaafi. Qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi. 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 Jaalalli Waaqayyoo guyyaa jimaataa fannoo irratti mul'ateera. Jaalalli Waaqayyoo guyyaa jimaataa fannoo irratti mul'ateera. Yerusaalem galchuudhaaf biyya haaraa. Yerusaalem galchuudhaaf biyya haaraa. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa osoo hin taane akka dhiifamaa fi akka jaalala isaatti nu haa yaadatu. Egaa akka mata dureen keenyaa masqala mootii ayyaanaa maaliif jedha uummanni Oromoo waan jedhu seenaa muraasa ishee wajjin haa ilaallu jechuudha. Achiin booda immoo masqalaa fi hawaasa Oromoo biratti haala kamiin ilaalama waan jedhu isa wajjin ilaallaa jechuudha. Obboleewwan koo yeroo baay'ee amma wanti beeku qabnu uummanni Oromoo hawaasni kunii masqala mootii ayyaanaa kan jedhe maalirraa ka'eeti? Eessaa fudhate jecha kana? Jechi kun immoo eessa jira? Uummanni Oromoo wangeela barateeti, wangeela beeketti afoola isaa keessa seensisee moo eessarraa dhufe waan jedhu sana wajjin ilaaluudhaaf waan tokkonaaf hubachuu qabdu jechuudha. Akkuma macaafni qulqulluun jedhutti Ooriit Zafixiratii boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ነው እንጂ waaqayyoon jalqaba samii fi lafa uume ነው እንጂ akka mana amantaa keenyatti waaqayyoon guyyaa sanbata guddaa uumu jalqabee guyyaa jimaata nama uume jechuudha. Uumamtoonni jiran uumamtoota 22tu jira. Isaan keessaa inni tokko dhala namaati. Waaqayyoon wantoota kaniin addunyaarra jiran kaniin haala sadiin uume. Inni jalqabaa haa ta'u jechuun uumamtoota uumamantu jira.
yaadumaan uumamtoota uumamamtu jira, qaqqabuudhaan immoo uumamtoota uumamamtu jira. Wanti nama ajaa'ibu keessaa Waaqayyoon uumamtoota jiran keessaa qaqqabee kabajee hafuura jireenya itti baafatee kan uume dhala namaa qofa jechuudha. Addaam nama jalqaba jechuudha. Biyyoorraa uumee Waaqayyoon erga biyyoorraa uumeen boodatti hafuura itti baafate. Hafuurri sun immoo hafuura jireenyaati jechuudha. Hafuura jireenyaa, hafuura dhalli namaa Waaqayyo wajjin itti jiraatu jechuudha. Itti jiraatu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon dhala namaa kabajee uume jechuudha. Kun immoo kitaabuma qulqulluu irratti argannaa jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Ooriit Zafixiratii yookiin seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti akkana jedha. እግዚአብሔር አለ ሰውን በመልካችንና እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህር ዓሣዎችና የሰማይ ወፎችን እንስሳትና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይገዙ ይላል። namni uumame sun jechuudha. Nama Waaqayyoon uume sun addunyaa kanarra kan jiran uumamtoota hundasaayyuu akka bituufi. Itti aansee immoo maal jedhaa? እግዚአብሔር በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔርን ባርካቸው እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርን ሙሏት፣ ግዙአትም፣ የባህር ዓሣዎችና የሰማይ ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ግዛቸው። እግዚአብሔርም አለ፣ እነሆ መብል የሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዝሩ፣ በእርሱ ያለውን jedha Waaqayyoon. Haala kanaan Waaqayyoon nama uume jechuudha. Kabajee jechuudha. Kabajee dhala namaa uume. Wanti isin ajaa'ibu garuu namni kun kabajaa Waaqayyoo kan eegee itti jiraate waggaa 7 qofaaf jechuudha. Eden Gannat keessatti iddoo sirriitti bareedduu taate achi hin bahee jechuudha. Erga baheen boodatti ammaa gara seenaa keenyatti yoo dhufne dhaloota Addaamirraa eegallee yoo deemnu immoo jechuudha nama maqaan isaa Noohi jennu arganna. Noohi jechuun nama Waaqayyoo akka ta'e macaafni qulqulluun nuuf kaa'e jechuudha. Isas Ooriit Zafixiratii yookiin seera uumamaa boqonnaa 7 hunda yoo dubbiftan argattu jechuudha. እግዚአብሔርም ኖኅን አለው፣ አንተ ቤተሰቦችንና ሁሉን ይዘህ ወደ መርከብ ግባ፣ በዚህ ትውልድ በፊቴ ጽድቅ ሆንክ አይቻለሁና ከንጹህ እንስሳ ሁሉ ሰባትን እንስሳ ንጹህ የሆኑትን አስገባ። uumamtoota jiran keessa laala Waaqayyoon uumamtoota Addaamirraa jalqabee hanga Noohitti jiran hundi isaatuyyuu dhalli namaa Waaqayyoon maal godhanii walitti bu'an, cubbuu raawwatanii jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon nama qulqulluu kan ta'e eenyuchaa arge jechuudha? Noohin bichaa arge. Kanaaf dhala namaa bishaaniin balleessuudhaaf murteesse. Ijoolleen Noohi 6 turan. Dhiironni garuu 3. Maqaan isaanii Kaam, Seem, Yaafet jedhamu. Irra sinee deemee Kaam, Seem, Yaafet jedhamu. Kaam mucaa hangafaati. Kaamirraa kan dhalate Kaamirraa jechuudha. Kan dhalate mucaan hangafaa Kuush jedhama. Kuushirraa immoo hortee Kuushii keessaa hangafni Oromoodha. Kanaaf uummanni Oromoo waan kitaabarra jiru san afoola isaa keessatti fudhataa dhufe jechuudha. Afoola isaa keessatti kaakuu moofaa keessa waan jiru san afoola isaatiin mul'isaa jechuudha. Kanaaf uummata kana kitaaba qulqulluu yookiin kaakuu haarawaan walitti finnee ammayyeessuu bichaatu nu hafa malee uummata kanaaf wangeela lallabuun iyyuu hin barbaachisu. Maaliifuu afoola isaa keessatti maal qaba? Wangeelatu jira waan ta'eef.
Kan nu hafe uummata kana aadaa isaa godhatee kan fudhate kana aadaa isaa kabanyee ulfeessinee uummata kana gara wangeelatti fiduu bichaatu nu hafa. Wangeela wajjin akka wal baru aadaa ammayyeessinee gara amantaatti fiduu hin dandeenya. Aadaan garuu aadaan gadheen akkuma jiru aadaan gaariinis jira jechuudha. Kanaaf uummanni kun afoola isaa keessatti hubatee masqala mootii ayyaana jedha. Dhugaadha masqalli mootii ayyaanaati. Iccitiin isa duuba jiru maalidha? Masqala mootii ayyaana jechuun dhalli nama gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaa isaatiif galanni haa ta'uti odoo fannifamuu baate dhalli namaa hin fayyuu ture. Raawwate jedhe gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti. Maaltu raawwate? Bakka wanti hundi isaatiyyuu raawwatee jira. Dhalli namaa kan si'oolii keessa ture gaafa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos haadha keenya dubroo Maariyaam irraa dhalatuu miti gannat keessa kan si'oolii keessaa ba'e. Gaafa gooftaan keenya fannifamuudha kan si'oolii keessaa ba'e. Kanaafuu ayyaanota hunda mootiin maal jechuudha? Masqala jechuudha. Masqala yoo jennu mootiin eenyu jechuu keenya? Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Mootii moototaa miti Iyyasuus Kiristoos. Mootii moototaati. Wanta nama ajaa'ibu ilaala. Hawaasni kun uummanni kun afoola isaa keessatti waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jedhee maqaas dha'uu yoo baate iccitiidhaan eenyu waaqessaa jira? Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Kanaaf uummata kanaaf kamajaatu barbaachisa. Uummata kana wangeelaa walitti fiduu bichaatu nu hafa. Kanaaf waaqayyoon galanni haa ta'u. Kanaaf uummanni keenya maal jedhani? Masqala mootii ayyaanaa. Masqala maaltu wallaalaa jedha jechuudha. Keessattuyyuu Oromoo Shawaa waa'ee kanarratti sirriitti beeku jechuudha. Maaliidhaaf jennu keessattillee uummanni Arsiillee aadaa kana fudhatu. Uummanni Arsii. Ani fakkeenyaaf Arsiidha. Arsii yoo ta'e uummanni kun garuu aadaa kana kabaja jechuudha. Masqala mootii ayyaanaa jedha jechuudha. Kanaaf masqala mootii ayyaana jedhee uummanni keenya fudhata jechuudha. Maal jedha macaafni qulqulluu irratti maal jedha? Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti ani garuu fannoo gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos isa ittiin biyya lafaa ana irraa fannifame anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan birootiif of jajuun matumaa anaaf hin ta'u jedhe qulqulluun Phaawulos. Ani garuu fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin biyyi lafaa kan irraa fannifame anis biyya lafaa jalaa kan fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matumaa anaaf hin malu. Kan ittiin boonuu qabdu maalidha? Fannoo gooftaatiin jechuudha. Iyyasuus Kiristoositiin boonna jechuudha. Kana masqala mootii ayyaanaa jedhe jechuudha uummanni Oromoo. Amma masqalaa fi hawaasa Oromoo immoo muraasa isaanii haa ilaallu. Ayyaanni masqalaa uummata Oromoo biratti haala adda addaa ta'ee fi haala guddaadhaan kabajama. Kan hundi keenya beekna. Haala guddaa ta'een kabajaa jechuudha uummanni Oromoo. Hiikaa hedduus qaba. Oromoon baga booqaa birraatiin isin ga'e kan waliin jedhani ayyaana kana irratti jechuudha. Ayyaana masqalaa irratti baga booqaa birraa geessee waliin jedhee wal gaafata jechuudha. Ganna bacaqii baanee ifatti baanee birraan nuuf bariitee jedhee sirba masqalaa kan sirbus yeruma kana jechuudha. Guyyaa masqalaa horiin illee garaa quufee eedaa Oromoo biratti. Yoo yaadattan ta'e ani jireenya koo keessatti waan beekudha. Akaakayyuun koo marga horiidhaaf dhiyeessu jechuudha. Marga horii nyaatu masqalaaf jedhee addatti masqalaaf jedha jechuudha. Horiidhaaf masqalaaf jedhee horiidhaaf maal godha? Ni ol kaa'aa jechuudha. Guyyaa masqalaa san itti gallakkisu horii. Horiin guyyaa san ni quufaa. Wanti hunduyyuu jechuudha laala. Hawaasa isaa keessatti akkamitti uummanni kuni waaqayyoon itti kabaju ilaalaa qaba. Nama bichaa osoo hin taane guyyaa sanitti bineensonniyyuu
ulfinna qabu jedha jechuudha. Wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf marga masqalaa jedhee ta'u kaa jechuudha. Sanaan booda daamotiin ni ifa. Inumaayyuu halkan daamotiin ibsanii ka'aniiti. Gara ganamaa immoo gaafa guyyaa 16 halkan hin gubu. Gaafa guyyaa 17 immoo ganama daamotii horiidhaaf jedhanii guummoo deebi'anii ture ilaala. Uumama wajjin akkam akka walitti dhiyeenya qabu jechuudha hawaasni kun. Kanaafuu hawaasni kun haala kanaan macaafa qulqulluu keessa waan jiru aadaa isaatiin afoola isaatiin maal godhee wal simsiisee fudhate jechuudha. Ayyaana masqalaa birraas Oromoon ayyaana irreessaa yaa Waaqayyoo kan irraa nuuf kennite galatoomi jedhee malkaatti yookiin bakka tulluu ta'etti ol ba'ee maal godha jechuudha galateeffataa jechuudha. Kanaaf egaa jaarraa tokkoffaa keessatti duuka bu'oota gooftaa keessaa wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Jaarraa tokkoffaa keessatti uummata Oromoo kan cuube, uummata Oromoo aadaa kaakuu moofaa san uummata fudhatee jiru gara kaakuu haarawaatti fide duuka bu'aa Waaqayyoo keessaa Bartalomiyoosin jedhamu maal ta'ee ture? Cuubamee ture uummanni Oromoo jechuudha. Yeroo sanarraa ka'eet ayyaana kana icciitii addaa ta'eetiin uummanni kun kabaja ulfeeffachaa har'aan ga'eera jechuudha. Jidduutti garuu wangeelli waan addaan cite uummanni kun ilaalcha isaa wangeelarra waan jiru fudhatee akkana jedha wangeelli jedhee haasa'uus baatu afoola isaa keessatti maal godhara fudhatee ture. Afoola isaa keessatti fudhatee kabajaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu uummata kanaaf wangeelli afaan inni beekuun barsiisuun dirqama ta'a jechuudha. Afoola isaa keessatti meelaala kamaan inni itti fudhatee jiru. Kanaaf haala kanaan hubannee amantaa keenyaan haa jennu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Hundi keenya iyyuu bakka jirrutti amantaa keenyaan cimnee haa jennu. Ayyaana gaarii. Jajabada yeroo hundaa namoota dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha.
Not our way,